دائما بادية كيس ما زال أيه كذا تلين ما زال بيعمل كيس بعد بيجي ما ماتي كيف دائما كبيجي عندما nada gefa tu kasi batara mukta anda mo biya ala deme jara ma wala jadi wala mana kira kira ke sanjara nanga suba dia ta ani lian to so si bitu so kala yo berat ya ko haja kan ta tiwal gora ala mo kawaga kudan ile ta onu mija a'udhu billahi minash shaitan ma wala mutara na aga adu kana bitu ana bo tisara yo adi mana tabinya wala ma subar marakat बस आंसर हम मने करा के सब करना बुतु का बल्ले जरा नोटा गरी गरा याद मैं काबर करा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हordoftu takka bajamtu takinya kam jirtan naga kisen fayyada jirtu sibicha harda kino kille sar jirtan jede yada ada ganama tukkum bahe bakka wayiti fajra magara mana demtu jira harda ganama nu saa mekakka isni fakkate saa takkatin ka'e ganama sa'a takkatti ka'ee amma gama sa'a 5 deemaa jira. Qilleensi hedduu namatti tola. Sa'a 5 illee qilleensi hin jira daama keessatti. Inni abzuutu kiyyaa maaliif baatee maaliif ganamaan baatee eessa deemtee eessa dhufaa jirta jechuun keessa hin oolu bakki aan dhufaa jiru. Yaa kan beeytanii mana kiraa keessa jirra. Mana kiraa san abbaan qabeenyaa keessaa bahaa nuun jedhe sababa saniif mana barbaada jedheetiin mana barbaaduudhaaf deemee gabbahee ala baheetiin mana soqaa ture erga torbee tokkootiin soyidhaa guyyaa nuu kennan san keessatti mana argachuu hin dandeenye isaan kan nuu kennan jaata akka nuu kennanii ji'a san takkaa san finnee torban tokkotti dabarre lammaffaa deemanii dhufanii maaliif hin baanee ji'a dabarsitaniif kan jedhanii nu dhufanii amma mana barbaadu jirra. Manni hin argamu adama keessatti ni beeytanii hundi keessanii warroonni mana kiraa keessa jirtanii illee ni jirtanii beekuu dandeettan jechuudha. Innaa amma warroonni mana kiraa keessa jirtan ni beektanii hundi keessaniyyuu warroonni mana keessan keessa jirtanii illee Rabbiin keessa isin haa tursiisu Rabbiin nama miskiina gargaaru isin haa godhu. Innaa amma nuti abbaan dirqama keessa bahuu qabdanii nun jedhee abbaan qabeenyichaa innaa saniif mana barbaadaa jirra wallahi mana hin argine muktaar illee deemee barbaaduuf ganamaan deemee bahee innaa muktaar argee hin argine kaanii bilbileefi ture yoo bilbileefi jedhuun inni dammoo hin argine naan jedhee mana argine amma gara mana deemaadha naan jedhee na dura mana galuu hin oolu inni dammoo yoo mana jira ture ana mamma gara manatti ga'u ga'ee mana keenyatti jechuudha gama mana keenyatti ga'uuf ga'e innaa yoo mana keenyatti ga'e muktaariin waan naan jedhu wajjin kadhaalutaa mana barbaadeetiin dhufe amma walumaa galatti amma wanti ani godhuuf deemu muktaar irratti piraankii adda dalaguuf deema piraankichillee maal inni yoo kanaan jettan ta'e mana kinoo mana keessaa baasuuf jiranii mana barbaade dhabee manni hin argamu kaan kilaasii lama kaan 15,000 Nono mana kina bira gaya jira kan kuma kudashan kan kuma didda manun jedhani enna mandaqa kana guutuu jaan hanga yoomi kaffalee mana kiraa keessatti jiraannaa mana illee silaa ijaarrachuu hin dandeenye enna amma biyyatti nu galchii daa'imallee ati biyyatti galiin jedhan ati biyyatti galii daa'ima maatii bira godhiiti baadiyyatti naannisi daa'imaa jedhani ani immoo biyya namaa deemee jijjiirri mana ijaarraa jedhani namoonni naan jedhu wajjumaan kalaaluta mana jira na dhagaa hanga mana ol seenutti lafaana tura hanga dhuma viidiyoo kiyya lafaana tura waan naan jedhu wajjumaan kalaaluta ol dubbata qabxi kiyya Kayak gara-gara apa sih? Mana tuan ini jadi dengan mati dia orang mereka ini. Algideshi.
Mukhtar, Mukhtar, Jega na dekka. Ya Rabbi mana nu kini, Ya Rabbi mana nu ijari, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Def me doai ko na shi. Mukhtar. Kai kaya ki. Inki. Ada. Hmm? Ada. Mo na asara wallahi wa mana kirabu. Apa? Nanti? Nanti? Hen argine mane kar gamulle widdi kuma kudashan ko didama jadani ilasi da basanuyu. Ada sabar. Ada sabar. Man desi bona tundur le bakka fede le ta konda tu kan kudashan ke resena ke saga dukmu. Malu cedera mana hijau? Kudashan ke resena gayum ke sejara nashi am. Aka. Gayum sinja. Isana gayum sinja. Seberapa itu? Isana enggak feda malaga kene malaga kabana wagga to ko ke sada imara kata wagga to ko butu kan kudashan jawal ka falle jaranan. Ata keduramu aka barat enggak di mana ada lo. Galingo mana kuma sadeti jira injira itu atas kes. Anak kasih kagak orang mau yo lalu wallahi mata. Ambe esa target ka kuma kudashan. Masuk mau rendu macam. Yes. Rendu lalu. Rendu. Sanu bishan menjurat kes. Masuk gara bocil lalu. Aku situ di aduh kaman guna mesin mal guna jetesya. Berbada kaman ati. Wah situ dia berbada. Kabar bade amma debet febar. Akan berbada. Ka paisa nak tiba sami ka de. Mana kan berbada dalal orang berbada. Mana situ. Dalal di kada situ fidabar mutar ka samari kana nutta ga sise dalal uang ka benar ke neman. Amma tu gitu. Mana bekas itu berbada. Mana berbada bos. Mal berbada sih kana malle. Mun kudashan ka falle jaran. Mana betul? Kudashan jadi mana kamu ya? Jang kum kudashan ka falle. Nah. Auzu billahi mana. Malu Nutta fana ma ka jade ya disimu. Daima badiya ke mazar be. Aye. Kaza tile mazar be lege su bata bigi mamati ke fara daima ka bigi ni. Andamo. Na dage fatu ka se batara mutta. Andamo bi ala de me jara ma. Wala. Wala mana kira kira ke sanjara nanga su badiya ta ani lian ko so si bitu. So kalau yo bertanya ya ko hajja kan ta ti wal gora. Ana ko ka wagga kudan ile ka wani mutum. A'udhu billahi minash shaitan. Ni kuma wallahi mutaran ayat. Ana ko tisara yo ani ne tarin wallahi. Ma sabar markat. Bak an fera mana kira ke sabar kana butu ka fallen joran mutta. Dari gara ya. Ne ka bir garanya ay manje cuma. Soda me nundi sambar kuma zakkan nundi sambar. Yo da dengal tu yo kalau. Yo da. Enggak tuh. Ya sudah. Mana mama kota Kami kata. sih dah yang dia kita pada yang datang mau bantuan jadi punya tahu tak. Berada berada. Ati. Beri kalau dia sih kau hati dari dia kalau hati dari itu selalu dari dia kalau tani. Kamu nak terus. Kamu nak Mana barang mau kalau dia ni ada mana tu nak. Kami sih amat tak kerja jadi wallahi tak turun kota. Serius tak ada aku. Ani deme yo mana gafat da shi ko waddi da kuni yo mana ta'u ka bishan injo ka mabrati injo Uddi masaling gal. waddi kana nanga yo mi galam tara ki mana Agar ka nutes, shi agar nutes deh, no. mali fanga nutes se mama na jarrete ya tuma hanga sani biye dema Ammu ate ini jadi ada orang kaya. ada ka jani jartu ka dia tu kabda wagga mi wagga lamatin ni bar mana nutes Udah. wagga fi mama Kau gak berata ini rumah suruh jadi. Mak kalau dia berjadi di jirena kali dah beri topa. Masuk aku dua hari dah di mana ni? Mana mak kasih kau kelas dah kau kasih kau masuk jadi orang. Galah dah. ani dia so jara dia kumari tu jara ke sana basukan na kisah pada Basta gaya.
Wallahi Abbaan mana fi abbaan mana qabamaa goota. wallahi baasu nama. Akkamitti baafnee tajaajila? Miskiina itti galcha wallahi suuratti naannattuun ijaarre maal godhani. Alamaake gaaf sadarkaan jettatillee donya taata. Maaliif moo? Duniyaan sitti nuti maa kadhannee galaa jirra miskiina akka jedhamu duriiteen qabalee jiraannaa. Haa ta'u amma abbaan mana kanaaf keessaa bahan jedhee miree ani birrillee na dabaluu barbaadu namummaan barbaadu jedhee miree. Shiftaas keessa galee jedhee. Mana kiyya barbaadaa jedhe. Mana isaa waan nyaataan jedhu keessa galaa irraa miree. Ijjeessi kun waan qabu ta'uu tun haadha. Osoo mana dilla kana qabu haa uumsu. Mana meeqa? Mana baay'ee qabama. Bakka amma. Yoo akka tasaa viidiyoon kun kasi bira ga'u taate abbaan mana kanaa. Viidiyoo maa? Maal viidiyoo? Abbaan mana kanaa. Daabboo viidiyoo maa? Yoo akka tasaa viidiyoo kana ka argitu taate rabbis taalaala ishee. Maaliif moo? Maa waraabaa? Maali? Maal bitaalaa? Maal qaba akka tasaa himee viidiyoo ana hojjata ta'e himee waan akka tukkuba qabdu wayii see himee dagadhee. Maa inni wanta waraabaa tura? Viidiyoo waraabaa jira. Maa ta'u? Rakkina keetti namoota tolbaatota? Rakkinaan itti kun. Firankii sirratti firankii hojjete. Maal firankii? Baadiyyaa galisiin jennaan hin galuu namatti. Firankii dhabu? Firankii dhani. Amma nama abbaa manaatti maal hojjetan mana ji'a waggaa kana keessatti mana abbaa. Nataa na teessisee moo? Nataa na teessisee mallaqa kiyyaan na teessisee ba? Mallaqa keetti na teessisu jiraannan teessitee bakka. Jiraannan taa'uun sirri malee mallaqa kiyyaan taa'uun sirri ta'ee maal nu oobsuu dadhabe jedha akka bichaan nu kennee jireenya takka maal keessa jirti dhumatti torbee isaa bittuu tarree nu torbee takka fixaara. Kana keessattuu qabalee nu fidaa rakkino. Ciisa nu dhorge immoo wajjin ilmoo guddifannaa yoo jenne seerri nu dhabu maal gooneshi. San qofaa miti bara malee mirga qaba abbaa waan ofiitti irratti qabeenya ofii. Mirga qabu ta'ee obsuun qabu murtaan namni seerri akkana bara. Seerri sabichaa beekaa. Narraa bayaa birri qaba kan. Narraa bayaa gadi irraa bahu. Cikii wayii jiru okee koo jettu. Bara keerara dhuka barbaadiyaa. Ukkoo akkasiin jennaan nan dinne. Ani deemu baasochi. Maaliif maa birri jira. Ana mishee ala deema jechuun siin barbaadee keessa garuu firaa keessa daddaleebitan biyyaa kana garuu. Ala deemtee abbaa wanti mana nuyi jaartu wata boo. Asii raawwatu. Anas cita falfal ta'uu zulla jedhe. Wallaan maal biyya baadiyyaatti galchuun barbaadu baay'ee bal'ina. Amma biyyoon bara biyyoo lafa namti shama biyyoo kana ni. Isaa waraabee gadi dhiisina. Bar manni jira mana kiraa gaafate deemtee ijoollee qabdan. Osoo biyyaa inni nu dhufee qabalee nu fideessan osoo waraabee gadi dhiise. Ijoollee qabdan ijaan ijoollee qabdan. Ijoolleen tana maal balleessite daa'imni xiqqishummaan mee maal balleessite maamii mana keessa. Amma ishee ati viidiyoo lafa kun viidiyoo waan gadhiisanii hin taane deenya. Feenu gadhiisna feenu dhiisna amma ishee ati maal naan jette. Maali? Maalli maal? Akka inni dalageetti dalagee ijaara. Uff inni Ameerikaa deeme bar. Tujjaara maal seet. Inni Ameerikaa jira jaarti isaallee Ameerikaa jira. Nama lamaan Ameerikaa nuti Ameerikaa. Abuun duraa ofii ciitii nama laata? Maal ta'e? Maal? Gaya lafa? Namni Ameerikaa jira. Usii. Nuti tokko. Tokko wallahi nun gabu na sayang ko. Abang video mun jedhanii. Muktaara mishii maal jedhu wallahi mana kiraa kanaan booyaa dhufe akka booyaa akkana yoo namni na laalu dammoo akkana jedhaa beekaa ija hurii ija keessa na buutee. Hindi gammalee mana nun qabna. Miti miti. Ilaalatti ijaaran leesan. Lekki muktaar bu'aa ture karaarratti Dheeraa gaarii. yoo namni na laalu Dheeraa gaarii. yoo namni na laalu dammoo akka ija hurii keessa na bu'ee akkana. Nalageetta dheeraa gaarii. Maal taatee hura ijatti na Kayu bu'ee video. akka afaan qabdee na afuuftee jira. Kayu video. Maal immoo? Kayu video mana kira mana mana amma mana secret Firankii taatee aduuyyuu biyyatti hin galu astagfirullah hin jenne an garuu ala deemu. Biyyatti hin galu san hin jenne. Ati waan ati beeku qabdu manni amma durii jireenya kuturaatii manni dabale si galee akkasumatti kireeffattee jiraata. Rabbi maal jedheedha. Ati amma mana hin qabu itti tasaqaa mana kee keessa galaa itti tasaqaa. Kakana qabdu kafaltuu dandeenye kabaraan dhagalu. Sumi namaa miti. Amma isheen alhamdulillah ni qabna garuu haga tokko yoo keessa baanu jedhanii mana yoo dhannu na cinqii wallaan. Manni dhabamu. Hin dhabame kaamanni kun dallaalisi fidanii manumaan taane. Nuti naannoo kana barbaade malee bakki nu jiraannu kun bishaanii fi waan feetee bareeda malee katamaa daangii osoo taate
Manni qullaa nyaata yoo keessa nyaata qajeelan jira garuu bakka akkasiin bishaan hin jiru, ifaan hin jiru, dalaga kennallee kun ta'u ammallee immoo hattuu baay'ee tasabra. Sababa saniiti malee manni akkanaan guutu matoo misti asiin achi karaa xarafa karamaa hin jira. Garuu nuti bakka kana barbaadne sababa kana manni illee asitti dhaqaa malee mana asitti amma kuma rashaan siin jira yoo katamaa daangii baate kuma shanii ta'uu dandeetta. Garuu taaskii wajjin maal wajjin isaan irreen deemee kan kuni haaluma jireenyaati. Mana yaaddanna aswaan dhaabbii joona mi'aara buddeenota mana qayyaroo dha sammuu kana yoo mana kiraatti bahan jireenya kana akka waggaa lama deemaa kana keessa jira. Yoo kana ta'uu obbo mana ittiin jirra nan birra ta'e nan osoo deemu jechuun manni maaliif waan ta'eef abbaan keessan ta'a. Mana Itoophiyaa keessatti namoonni beekanii mana abbaan keessa jiru kireeffatoo hin ta'u. Abbaan yoo ati namni si bira dhufillee bakka cinqa. Kopheessa irra lakkaa'anii. Warri Itoophiyaa kun. Amma mana kan tokkoffaan jalanii firidaa hedduu qaba. Hunduu takaraayii as keessa jiru. Hunduu takaraayii as keessa jiru. Garuu mana namni keessa jiru jechuudha. Kireeffatuun hin ta'u. Ennaa hordoftoota wantoota ga'eenyaa mana kireeffannaa godhuta. Akkasii. Wata hiikaa guutuu gargaaraa isin jennaa busuutu kenna. Ennaa biraankiin xiyya naannoo. Biraankiin jedhamu. Garuu seeraan naan taane waldaa biraankiin naan taane seeraan. Ennaa isinillee du'aayi godha. Warra keenya mana kiraa keessa jirtanillee ni beektan. Warri kun mana keessa jirtan. Rabbi urmiitti sinaa dheeressu. Biiroo dhaabee waan taane waan argite hin dalagaa. Dhaabiyyuu bakkaadhis. Mana waraaboo gadhumaatti. Amma kan si yaadate osoo dhabdee. Hidhamni garuu qaba alhamdulillah jedhu. Osoo waan kireeffattuun dhabdee akkana. Alhamdulillah sanii qabata irra caalti barbaada. Abbaa mana kanaa mana guddaa abbaa kabaraa ijaaruuf barbaada irraa malee. Ati duniyaa tana dhagaye yaaddoon hin jiraate firii ta'e jiraateti. Sigare ini addunyaa munaafisii argite danfisii dhabde calisi. Mana boojoo mana ilaa jettan Ameerikaan eegate guyyaa mee qubataa argite katamaa bareedaa ta'e. Mata tujjaara kana mallaqa turee bira ta'a. Habaa ammas turta. Hojii rabbiiti beeku. Duniyaaleen akkasuma sitti illee kennuu danda'a sillee dhabamsiisuu danda'a. Umriin kan geetu qabu ta'e maal ta'e argaa jiraannaan keessa kireeffatee ta'e mana dirqama mana namaa keessa hin galu jechuudha. Anda, mana barbaadu naasi malee sampiraan kisiin jedhee rabar. Sampiraan kisiin jedhee rabar. Hin barbaadin hojjettoota kan jettoota kana ni ijaarana mana ijaaratu. Maganaadhaan. Argannu rabbi nuti kan hinaa hinaa ishee. Hanyee jaa hatee jaa. Amaan goona hin ta'e. Kayyaan. Maali. Muktaar teetii rabdee ana nangubi. Heeraa bakka. Amma booda irra hin barbaadin mana nama. Mana amma barbaadu lahin akka ayyuu jiidha qabaamti. Badii.